waan sodaanneen olle Oromoo ko dhaggeeffadha. Eeda galgala tikni mootummaa kana mana kara deemaa itti naanna'uudhaani mana isaa cabsanii seenanii haadha manaaf mucaasaa qabatanii hin qabanne wanti beekamu hin jiru. Kara deemaa mana dhabanii jedhan. Sila utuu mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'e rakkina Oromoo du'aatiin Oromoo buqqa'uun Oromootu isatti dhaga'ama ta'e mucaa kana waamanii shallamuu dhaqabu ture. Sinii galee mootummaa Oromooti inni jedhamu kuni du'aatiin haadha Oromoo qalamuun haadha Oromoo du'aatiin abbaa Oromoo jaarsa jaartiin buqqa'uun kan isa gammachiisu malee kan isa dallansiisu miti. Sila ofii isaaniidha ba'anii waa kana irratti dubbachuu ka qaban. Sinii galee isaan garuu dudduuba deebi'anii mucaan kuni maaliif miidiyaa irratti baaste maaltu si gashee qalamees DS du'u baates maaltu si gashinaanii ati kanatti miidiyaa irratti baaste daniitu mucaa barbaachaa jiru jechuudha. Mana cabsanii seenanii tikni mootummaa kana mana isa dhabanii haadha manaaf mucaa qabatanii hin qabanne wanti beekamu tokko illee hin jiru jechuudha. Amma kanaatti Oromoon salphina amma kanaatti keessa jira jechuudha. Oromoo garaaf jiraatu malee Oromoo sabaaf jiraatu biyya sana keessatti kabajamuu hin dandeenye jechuudha. Kanaafiyyuu qeerroon biyya keessa jirtan yoo dandeessanii mucaa kanaaf eegumsa godhaa yoo dadhabdan immoo daasforoonni biyya alaa jirtanii mucaa kanaa dhalasaaf jiraachuu qaba maatiisaaf jiraachuu qaba waan ta'eef namni Oromoof dubbatu silas lafa kanarra hin turu waan ta'eef yoo dandeessanii mucaa kana gargaaraa gara alaatti fudhadhaa kanan siniin jechuu danda'a. Barattoota hiitanillee akka gadhiistan kabajaan isin gaafannaa Dr. Abiy Ahmed kaleessa fiideen gadda ijoolleen qabamte hin jirti. Ijoolleen qabamte tun dhahaa qabatteeti miti kan baate boombii qabatteeti miti qawwee qabatteeti miti kan baate daftaraa fi qalama isaanii akkuma duraanitti karaa nagayaatiin sagalee uummata isaaniitiif ta'anii wanti hiitanii mana hidhaa keessanii hidhaan furmaata hin ta'u ijoolleen barnoota isaanii akka barattuuf ijoollee hiitan gadhiisa asumaan kabajaan isin gaafannaa. Ijoollee hedduutu hidhame waan ta'eef wanti ijoollee hiitanii ijoollee reebdaniif hin jiru ijoollee gadhiisa. Kuni furmaata hin ta'u yoomillee furmaata ta'uufillee hin danda'u. Ammallee uummanni nagaa isin gaafataa jira. Ammallee deebisnee uummanni kun osoo uummanni baqa yaa'ii hin barbaadu. Uummanni akka duraanitti hiriira bahee dhahaa darbachuu maal godhuu hin barbaadu. Nagaa barbaadu. Kun hundinuu harmee Oromiyaatiif jedhameeti. Uummanni kan callisee nagaa isin gaafatu jiru gabbee isin cabsu wallaalee osoo hin ta'in aangoo irraa guyyaa takkatti isin buusuu danda'a. Uummanni Oromoo hedduudha waan ta'eef garuu uummanni kuni kan barbaadu nagaa. Harmeen Oromoo kan isin gaafachaa jirtu nageenya gaafachaa jirti. Akkamitti nagaaf marii barbaachisa. Silaa nagaa barbaadan nagaa barreeffamaa osoo hin ta'in nagaa marii osoo hin ta'in nagaa hojii barbaanna jechuudha. Hojjedhaamee nagaa irratti waa'ee nagaa barreessuu fi waa'ee nagaa haasa'uu fi uummata nagaaf jennee hiriira baasne jechuu dhiisaati. Uummata miskiina aduu keessatti uummata beelaan garaa balleessan achitti aduu keessa dhaabdanii nagaaf jettanii osoo hin ta'in silaa nagaaf yaaddanii guyyaa tokkotti nagaa fiduu hin dandeessan jechuudha. Nagaa fiduudhaaf wanti beellama nama qabsiisu hin jiru. Yoo qabsoo yaa'ii biraa ta'e malee fooxaan maan irra taa'u diddee sana aarsu jirti wallaahi. Qoyaa fooxaa sirreeffadha. فوت الركيزة قدامك اللي هذا فوق مشكلة والله نرجعت والله بروست أنا قول أمبارح ما فوق أنت شو جتي فوت الركيزة إننا أمتك يا كالف غاري هندم تكيسانو يو أكتش أراتها يتنين نتوفتو باتني كاملين أجوجرات نمي أجيفتو جرات أما نتكو وأجيفتشو دتامني وأجيفتشو دتامني والتوفنا سنيجالي كميديا رجل والتوفتا كانغو رجل والتوفتا كبوسونا رجل والتوفتا والولال والمرة على والولال كنافي أكتش أراتها كامل سجالي كي نكنا أجيفتي نتوفتشو باتي ummata kana nagaa buusu yoo jiraate hundumti keessan namni kumaaf 100 ajirtan kun hundumti keessan sheer godha mana keessan keessa me yeroo tokko amma namni maraata afaan usee ummal nuti maraanne miti bar waa takka barbaanne miti bar nuti nagaa qabna fakkeenyaaf nuti rufuuji nagaa jirra jechuu isin gale miti amma sira dhugaa tokko yoo isinitti me yaa in biyya keessa ka ukumbar warra akkanatiif makii haadha faaxee faa warra biyya kana jiruuf bareeda bar maaliif UN dhayte biyyi kiyya nagayaan qabu bakkitti galuun qabu manan qabu malan qabu Ameerikaa deemuu barbaada Kanaadaa deemuu barbaada baqataaf bar yaa'in biyya keessaa bareeda nuti garuu dantaa keenya Ameerikaa deemuu miti nuti kaayyoon keenya Kanaadaa Awustiraaliyaa deemuu miti nuti inni
nagaya ummata keenyaa himanne miti nuti asitti akkuma taanatti biyya baqaa kana keessa jireenya dhuunfaa keenyaa jiraata harmeen Oromoo akka nagayaan gabbaatee galtuu barbaada. Wallahi baqataa Keeniyaa jiru ka Kaayiroo jiru everything biyya baqaa rifuu jiraaf bar balaan biyya keessaa bareeda bar deemtee mootummaa himatta suuraa kana agarsiifte indessa adeella fedhii keenna miti nuti. Harmee achi bootu keezii godhannee Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa deemuun hawwii keenyas miti fedhii keenyas miti nuti. Ameerikaa yoo barbaanne gaaf rabbi nu geesse deemna no problem. Kanaadaa illee gaaf riskiin ta'e yoo achi jiraatanii deemna no problem. Rakkoo miti. Garuu nu ka barbaannu nagaya uummata keenyatti hawaasni keenya nagayaan galee bayuu barbaanna waan ta'eef qaamni aangoorra jirtu qaamni bosona jirtullee uummata kee dhaggeeffadha. Uummata keessa dhaggeeffadha. Ummanni hin jiraatu barabaraan jiraata yoo ka aangoorra jiru ummata kana dhaggeeffan yoo ka bosona kana jiru ummata kana dhaggeeffan ka aangoorra jirtu eenyuun bulchita ka qabsooftuuf eenyuun qabsoofta ummannuu lafarraa dhume muxut jedhee ummanni xaragame eenyuun bulchita qabeenyi ummataa barbadaa'e boruu iftaan sarraatanyaa kee maal nyaachifta sarraatanyaa waan nyaatu dhabee wal nyaataa jira ba qabeenyi isin akkatti mancaaftan durriyyeen amaaraa maqaa faannotiin Masara abbaa keenyaa deemna jettee gubdu kuni bara dhufu gibira eessaa fuudhee sii kafala uummanni miskiinni kun ayaa taasifachuu isin maal nyaattan maaliin tasnaannatan maaliin qawwee bittan mangis sarraatanyaa maal kafaltan bar hawaasni isin akkatti rashantan ajjeeftan qabeenyi qotee bulaa isin akkatti gubdan kun madda galii biyya sanii ta'uu hin dagattanii maal nyaattan qamadii miskiinaa gubaa Gotara miskina guba qotiyyoo miskina qotee bulaa qalataa millit baluuno isi warri aangoorra jirtan kuni maal nyaatan maa qoonqoo keessan gubdan isaan bar warshaa keessanii bar madda galii keessaniiti bar are you understand balasıltaan ingiliffa beekama ki beekan xiqqoo ra are you understand the farmer is your fabrica your dollar Your damosi majra mengilifan jechun ingilifan kanale kesma guban never majra ingilifan maal jechu barbaditi qotee bulaan madda galii keessaniiti jechuun ingilifan maal jechu akkasuma qotee bulaan ingilifan the farmer is madda galii keessaniiti wallahi kolfina just bakka booyurra jechu maal ingilifa kana wallahi nu rakkise ba sini galee Ati baalasultaan Itoophiyaa fi Ingiliffa yaaddamte kan maatti mini beekan. Jechuun baalasultaan Itoophiyaa Ingiliffa hin soda. Ingiliffa hin sodaate jedhu. Duuba kana dura natti nimsi ture isla xiqqishoo googolirraa shaqal goonee dhufu. Wallahi nuti garaan keessa nu mada afaaniin konfidensinii gareemi. Kanaafi dhugaa uummata keenyarraa duuti dhaabbachuu qaba. Hundi keessa viidiyoo kana sheer godha. Waliin daddabarsa. Fixannee raka waan dhumara dhaamata yoo jiraata. Yaa fixannee jirra galatoomaa hundi keessan waan dhaggeeffataniif wanti kuni waan guyyaa 3 waan guyyaa 2 ta'uu hin qabu gizee hedduu wanti isaan itti nu madaalan maal akka ta'e hin beektanii Yesuus qannoo dawlat qannoo bakka icawaallu zim ilaallu jaan Senegalee guyyaa 3 maaf guyyaa 2 iyyitiin nun jaan nuti girrisaa jedhamnee jira nuti guyyuma 3 iyyan nun jaanii jiran akkas ta'uu hin qabu jechuu waan isaan yaadiin godhu qabn itti muddinee daandiin cufaadha sigalee maltu bilbila irra cufi dafiitii qabsoorra jirra sa'a kanatti jechuu daandiin cufaadha karaan konkolaataa cufaadha namni tokko seenuu hin danda'u jechuu ummanni kun waan akka bitachuus hin danda'u waan tokko erguufis hin danda'amu rakkoo hamaa keessa jiran Kanafu yoo waan biraatillee dadhabne karaa daandii bansiisuu danda'u qabna. Itti muddinee jechuu. Doctor itti muddinee uummata kanas akka guyyaa 2-3 haasawanii iyyanii akkan callisne uummanni kun akkuma haaraa'utti gaafa dhaabne jaanii dubbii dhiisne jan ammas akka haaraa'u kaasne ajandaa kan akkuma haaraa'u uwwisneetiti daandiin akka karaa san akka daandiin banamu finxaaleeyyii Amaaraa Dr. Abiy Ahmed isma okay na dhagee sirriitti na dhaggeeffadhu because hin dhaggeeffatta kaadiriin kee as jala waan jirtuuf Facebook ni wanti Facebook ni barbaachisu ni jirta waan ta'eef ni jiraami sirriitti na dhaggeeffadhu sirriitti jechuu ummata finxaaleeyyii Amaaraa ummata keessaa baasi wanti faanoo ati fixii yoo barbaadde Oromoo
tumi ufii keetiirra deemi amaaru maal osoo oromoo tuqubaatti bidha bar Qoy gaa doktor yalla jechuun karratti qabu laal an qabsoo keessa gisee miira keessa seeni ni beektaa lubbuun tee booksii nama dhahi jetti gisee nama dhahu nama guddaa nama xiqqaan jiru thank you so much thank you big respect እና ፋኖ jechuun finxaaleeyyii amaaraa faannoo ummata keenya keessaa baasuun irra jiraata yoo hin baasu ummata kana haafixuu jettee kayaaddu ka callistuu taasistooti daandii ummataaf bani karaa bani ummanni nufirraa dhorka yoo ati kan hin dandeenyete dhadhabee ummata kana baasuu hin danda'u je'i boqqolloo TV irratti haa barreessanii ummanni ofirraa dhorkaan isin je kutaa 11 Oromoo jechuun bar kutaa 11 keessa namni meeqa akka jiru lakkaa'uun sira jiraata jechuudha ummanni kun bara wayyaanii nama snaayiparii dura dhaabbateedha harka duwwaa unkaan faannoo tana halkan sodaa halkan keessa deemtee nama ajjeestu tanaam ta akka dhiiratti guyyaa gabbaatee hin dubbanne tanaa miti warra guyyaa snaayiparii qabatee deemu Oromoon firaa dhorkiteeti goda galchitee jirti jechuudha faannoo dhukkeetti kaasti Oromoon daandii banii fi waraanaati qabattesa waraana kan kennu nurraa qabii minishaa nurraa qabii karaa baniif ummanni ofirraa dhorkaa jechuudha yoo dadhabdee kanan siima kadhumaa kalaas Kalatoma. Last word Dr. Abiy Ahmed. Last warning. Word jechuun haasawnu. Okay, haasa dhumaat. That is word now. Ati shugguxiin. Dr. No Khobal fixatanii jiranii dhugumatti haalli uummanni keenya keessattuu yeroo ammaa uummanni shirkaatii fi uummanni salaalee keessa jiru baay'ee nama dhukkubsa. Please warri aangoo jettanii wallahi rakkadhe. Dhagaya isa dhugaa rabbi suma dhugaa rabbi dhagaya. Kanum nuti nagayuma barbaad warri ala kana jirtan imootu diasporaan ijoolleen biyya arabaa ala kana jirtan hamma tokko akkaataa itti uummata keessanii sagalee taatan akkaataa itti qabsooftan waan akkasii Oromoon hoggana of keessaa baasuu qaba amma Oromoon hoggana dhabe erga Jowaar callisee Oromoon hoggana dhabe hoggana of keessaa baasa tarsiimoo masakama amma qabsoon Oromoo tarsiimoo dhabe kanarratti waliin gallu tarsiimoo dhabee jira dhugaa amma elgadda hiriira baame kalee itti dabalame arra maaliif hiriira baame hundu sagale justice for Salale people jedhame samboda what is the next mibal nagar alle ba ingilizenya what is the next sunubar yaadi be ummata keenya kan hoggansa malee baamba hoggansa malee hiriira baay'ee kun quuqabuma oromummaa ofiitiif qabdu harmeesii gara dhabeti malee maalifi deeggarsaa fi balaaleffannaadha maalidha sa'aan qabu sagantaan qabu kun sirraa'uu qaba jechuudha Oromoon tokkummaan ka'uu qaba tokkummaan qabsaa'uu qaba sigalamiti qe'ee ofiitirratti du'uu qabu qe'ee ofiitirratti ajjeefamuu qabu hoggana of keessaa baasuu qaba hawaasni mootu yoo dhabdanii hoggana hoggana of keessaa baasuu qaba jechuudha yoo hoggana dhabdanii jettan adda shugguxiin heeruma dhiiftee nu hoggantu jechuun illee amma dulloome heeruma gaafa Oromoon bilisoomte heeruma ta'an ta'eef qabsoo Oromoo kana yoo hoggante hin barbaaddu? Haa eeddaan asiin laayifii jira. Soo dhugaa rabbi qoosa nuti akkuma qoosatti ergaa keenya dabarfanna kaa akkuma qoosatti ergaa keenya dabarfanna Oromoon biyya alaa jirtan addunyaa kana jirtan hoggana of keessaa baasuu danda'uu qabda jechuudha qabsoo keessan kan isin hogganu tarsiimoo qabaachuu qaba osoo isin galame kanum በጣም እንወዳችኋለን የሮ ጋሪ ቀባዳ ነሞኒ ሚዳምኒ ኦሮሞ ጉባቲን ኦሮሞ ቀበኝ ኦሮሞ ሰርበሙ ኦሮሞ ቀየሰረቲ ሬበሙ ቱመሙ እስኒት ቀገሙ ከሙዩ ቪዲዮ ከነካና ሼር ጎራ አከቃማ ዲም ይላላት ወርሁም ነብረግ ቀው ብረ ሰጋለን ከነገየ ኦሮሞ ነገየ አርገቱ ነገየ በርባና አንተ ሁንዲ ከሰ ሼር ጎራ ከብያ ፍረን ቀምን ጅርተ ዋንተ እንወዳችኋለን ወር ያሲ ወር መኪቱ ሀቢያ باي باي اي نجات ترى نجات رومو اسي لايف رنجرا وانتيف نجاتي اچين باني ره جايز اكمل فلتر مالي نو اركيتاني بر ور غاف الدور فلتر مالي فيسبوك رقبسو ينون بينتو اسبايا وانتيف وانجراني في دي ما لا جيني بر اركيتاني ما كيته انا كمل لالتا تورانو نتي فيسبوك رقص ما بانا بر جايز فلتر فايا دم تو بري اركيتاني asli azmulla do isinna do ise barane ani baaye bareda bar shuftu anchi kote atna bitte kana nama hunda jajagide godde de akka